guyyoota lama dura hooggantoota Koree naga buustuu kutaalee Oromiyaa 11 keessaa godhameen filannoon uummataan hooggantoonni filaman qeeqaa fi komii guddaan irratti ka'uun nagahame. Isaan keessaa akka Jimmaatti Muhammad bin Aljaziraa fi Mubaarik Musammaa, Arsii irraa Nasriyaa Noolee fi Dr. Asli, Harargee irraa Maakii Oroo irratti komii guddaan ka'uun nagahame. Hooggantoonni Harayni Arsii bakka bu'uun sagalee caalmaan injifatan Nasriyaa Noolee fi Dr. Asliin aangoo fudhatanii osoo masaraa mootummaan geenye isaa 24 gaditti garee Dr. Hurriin ajajamu yaalii fonqolcha jabaa irratti gaggeesseeti jira. Gareen hooggantoota haaraa filaman kunis falmii jabaa booda aangoo isaanii irra osoo rakkoo namaan hin geenye deebisuun beekameera. Haaluma wal fakkaatuun Jimma bakka bu'uun dorgomanii kan injifatan Muhammad bin Aljaziraa fi Mubaarik Musammaa yaalii fonqolcha yeroo hoogganaan isaa hin beekamne irratti gaggeeffamee bakka baay'eetti suuraalee Muhammad bin Aljaziraa gadi garagalchuun maallaqni ijaarsa biyyaaf kiisha isaa keessatti argamu marti harca'uun eessatti akka bade dhabamuu bira darbuun mataa bowwuu fi dhibee maraamartoof akka saaxilaman Aljaziraan gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya bakka buuftan haya Dr. Asli fi Nasriyaa Noolee Arsii bakka buuftan Maakii Oromoo Harargee bakka buuftanii ani hore itti gaafatamaa fa'a shamarran kutaa 11 jaalattee jibbite shamarraniin na filate naami Muhammad Aljaziraatii fi Mubaarik Musammaa Jimmaaf bakka buuftan haya Dr. Asli fi Nasriyaa Noolee Arsii bakka buuftan Maakii Oromoo Harargee bakka buuftanii ani hore jaartii namaa jala maal goota waati bakti jirustu waan taksin dhageeffadhu sakeessaan kutuutaati guyya malee ganaatti dawwalimee gurbaan gurbaan jaartii namaa jala maal goota waati bakti jirustu waan taksin dhageeffadhu sakeessaan kutuutaati guyya malee ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰበር ዜና አለን። የሴት ልጅን ባህልና ስርዓትን በመጣስ አንድን እንጀራ በአንድ ሰከንድ በመዋጥ አዲስ ሪከርድ ያስመዘገበችው እህታችን የፌደራል ፖሊስ በሕግ ቁጥጥር ስር እንድትውል ትዕዛዝ አስተላለፈ። ልጅቷም አንድን እንጀራ በአንድ ሰከንድ በመዋጥ ኢትዮጵያ ላይ ህዝቡ እየተቸገረ ባለበት ሰዓት ላይ የኑሮ ውድነት ህዝቡን እያስጨነቀና እያሰቃየ ባለበት ሰዓት ላይ ይህን ያክል ደረጃ በመድረሷ ህዝቡን በጣም እንዳስቆጣውና እቺ ልጅ እምብርት የላትም በማለት ብዙ ወቀሳዎችን እያወረዱባት መሆኑን ደርሶናል። ሰላም ጤና ይስጥልን። dhaggeeffattoota keenya wani nammas itti dhaamma addunyaa kanarratti gammadaa taatee jiraachuu barbaadda. Waan gadi fageenyaan hin beeknee fi waan sin ilaallanne keessa galuurraa of eegi. Addunyaa kanarratti gammadaa taatee jiraachuu Yooyyaa, salaamu alaikum. Jirra jirtu ilmaan Oromoo qaqqaadii addunyaa guutuu keessatti argamtan. Har'i keenya fooyya'ee ergan caallee kan kalee nuti dhaloota milkii miti dhaloota badii malee guddaan nurkatti xinnaatee xinnaa gaaratti ol baafnee safuuf kabajni badee dhaloota rabaa taanee isa jiruu dadhabnee isa du'etti ol kaane gaafa gamtaaf gumaataa moggaatti wal ilaallee gaafa arrabaaf badii waamnee walirra utaallee gaarii nutti ajaa'ee ajaan nutti urgaa'ee sammuu kophee godhannee miilli gubbaanu taa'ee akka waa wal xiqqeessuun bu'aaf falanuuf qabu lammii keenyaa beela'ee dhumaa jiru agabuu keenya dhaloonni jallatee afaan didee wal qabu guyyuu mana isaatii ajandaa badiin dhabu. Bara ulfinni xiqqaatee salphinni bakka argatu bara haatii fi abbaan dirree gubbaatti salphatu bara silaa Oromoon mataa olitti qabatu walii galteen dhabamee lammiin itti dhumatu. Kalee bara dukkanaa seenaa goonni hojjete har'a bara ifaallee dhaloonni irra ejjete ofii seenaan dalagu kan tureeyyuu balfate akkasitti waluudhaan alagaan nu tuffate. hunduu dubbataa ta'ee kan caqasu dhabamee
fayyaan miila hidhamee maraataan lakkifamee akkasitti mataaf miilli garrisaa wallaalamee deebi'aa yaadalootaa eessa jirra dammaqii seenaa turii bocuu kana dafii ofirraa haqi risaa ta'ii balalii hin haadhin dikeef kosii addunyaan nu gattee deemte nu rafaa jirra asii har'i keenya fooyya'ee ergancaa sammuu keessan kana jechuudha refresh waan faranjiin jettu sana sinif godha aywa kota buna duga lala fooli masaa kana yeroo akkasitti urgeeffattan sammuu keessan kana jechuudha refresh waan faranjiin jettu sana sinif godha shawaa jechuun hawaasatti gadi bahee dhiistiin sirba qeenxee shaggituu shawaa jechuun hawaasatti gadi bahee jaalalaa fi beekamtii guddaa argatee ture har'a komiidhaan miidiyaan jeeqame artiist Guutuu Abarraa afaaniin shaggituu shawaa jechuun karaktara artiistoota duriin jaalatamummaa guddaa argatee kun guyyaa kaleessaa garuu waan addaatiin hawaasatti gadi bahee jira qarree Oromootti duumessaa'ee qarree Hindiitti roobuu isaa maddi Aljaziiraa irraa qulqullaa'ee ifa ba'eetii jira qeerroon Oromoo bagatti cabsite gumaabaas Abarraa yemmuu jedhan qarreewwan Oromoo ammoo nu riqicha godhatee nurra tarkaanfatee Hindii fuudhe jechuun baayikoot Guutuu Abarraa jechuun hiriira bahuutti jiru irra hedduun hawaasaatis fiilmii Hindiin jaalala baratee qarree Oromoo fuuchoon jalqabumayyuu cubbuu jaalalarratti hojjechuudha jechuun mormiin itti fufee jiraachuun beekameera nutis asumaanuu afaan Hindiitiin Guutuu Abarraaf keessaa heetikee jechuun ergaa baga gammadee dabarsineefii jirra oduu waliin an Muhammad bin Aljaziiraati kan dhaggeeffattoota keenya oduu ispoortii yeroo kanaaf qabnu sin dhageessifnaa oduu waliin an Muhammad bin Aljaziiraati taphni darbii Lancashire kilaboota gurguddoo seenaa Ingiliiz keessatti qaban Manchester United fi Liverpool jidduutti guyyaa kaleessaa gaggeeffame olaantummaa Manchester Unitedin xumurameetii jira. Kilabootni gurguddoo lameen kun taphoota Premier League England eegalee taphoota jalqabaa lamaan irratti qabxii gatuun deeggartootaa fi miidiyoota addunyaaf ajandaa guddoo ta'anii turan. Tapha kanas tilmaamni injifannoo guddaan Liverpooliif kennamulleen guyyaa kaleessaa tapha istaadiyooma guddicha Old Trafford irratti gaggeeffame. Taktiika taphaa jijjiiruun kan seene leenjisaa Manchester United Erik ten Hag rakkoo taphoota lamaan darban irratti ga'umsa gadi aanaa kan agarsiisee ittisaa Harry Maguire teessoo jijjiirraa irra taphataa urjii addunyaa Cristiano Ronaldo waliin akka taa'u godheetii ture. Taphni kunis eegalee daqiiqaa 16 irratti kubbaa Antonio Alangarraa darbeef taphattoota Liverpool marsanii osoo laalan bifa bareedaan Jadon Sancho gara gooliitti jijjiiruun boqonnaa duraa bahanii turan. Boqonnaa booda daqiiqa 53 irratti Antonio Alangaan jijjiirame gara dirree kan seene Antonio Martial kubbaa mijeessee taphataa sarara fuulduraaf Marcus Rashfordiif dabarse Marcus Rashford bifa bareedaan lakkoofsiseetii jira. Liverpool humna qabu mara fayyadamuun to'annoo kubbaa miilaa caalmaa agarsiisuu fi yaalii garagaraa gara goolii Manchester United gochaa kan ture yoo ta'u daqiiqaa 81 irratti taphataan urjii addunyaa fi masriiwwanii Mohamed Salah goolii galcheen taphichi olaantummaa Manchester United 2-1 xumuramee jira. Taphicha irratti gama Manchester Unitedin taphataan haaroon barana gara kilabichaa dhufe ittisa yookaan defender Lisandro Martinez fi akkasuma taphataan gara fuulduraa Jadon Sancho ga'umsa ajaa'ibsiisaa kan agarsiisan yoo ta'u gama Liverpoolin ammoo ittisa irratti ga'umsa guddaa qabaachuun kan beekamu Virgil van Dijk tapha kaleessaa dabalatee taphoota lameen darban irratti ga'umsa gadi aanaa akka agarsiisaa ture miidiyootni addunyaa gabaasaatii jiru. Rakkoon Liverpool sarara jidduu fi ittisa irratti qabu duraanuu leenjisaa kilabichaa Jurgen Klopp akka dhukkubbii mataa itti ta'aa jiru himamaa jira. Taphicha dura deeggartoonni Manchester United 1000 lakkaawwaman istaadiyooman alatti mormii kaasuun kilaba keenya bakka isaa duriitti nuuf deebisa. Kilaba keenya abbootii kilabichaa tujaarota Ameerikaa maatii Glazer irraa nuuf fuudha jechaa kan turan yoo ta'u poolisootni hokkora kana tasgabbeessuuf yaalii garagaraa gochaa akka ture Manchester Evening gabaaseetii jira. Taphicha osoo
Seenee galiin taphataa Real Madrid duraanii Carlos Enrique Casemiro gara Manchester United dhufee dirree keessatti marsee deeggartoota United nagaya gaafachuun wal baraa akka tures ija kaameraan qabamee jira.